Ashama harka fuunee hordoftoota gabayaatu kun gabayaatu bira gabayaatu guyyaa har'aa irraa jalqabee meeshaalee Itoophiyaa keessatti gabaa irra oolan meeshaalee mana keessaa fi kamiyyuu haa ta'u isin qopheessuudhaaf qophii isaa xumureera jechuudha. Subscribe gochuudhaan akka nu guddiftan abdii qabna. Gabayaantu meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman kan mana keessan ittiin bareechifachuu barbaaddan yookiin ammoo meeshaa mana ijaarsa manaas haa ta'u mana keessan ittiin bareechuu barbaaddan kamiyyuu isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumureetii jira jechuudha. Akkuma har'a viidiyoo kana keessatti argitani meeshaa mana keessaa Arabiyaan Majlis jedhu qopheessinee isiniif dhiyeessineeti jira jechuudha. Gatii isaa quality isaa hundaayyuu isiniif gaafanneetiin isiniif qopheessineeti jira jechuudha. Isinis itti gammaddanii akka nu gammachiiftan abdii qabna. Yeroo kamiyyuu nu ajajaa isiniif ajajamna. Meeshaa mana keessaa kan mana keessan ittiin bareechuu barbaaddan kamiyyuu isin biraan genna isin qofti kana barbaanna nuun jedha. Arabiyaan Majlis guyyaa har'aa sadarkaa lamaan isin dhiyeessineeti jira. Kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa jechuudha. Asumarratti wanti isinii dhaamuu barbaadu warroonni meeshaa keessan biyyoota Arabaa irraa gara Itoophiyaatti galfachuudhaaf qophii irra jirtanii sababa tokko malee mallaqa keessanii qaraxa garagaraatiif baasuudhaaf hin qisaasessinaa isiniin jedha. Wantoonni biyyoota Arabaa keessatti argaman kamiyyuu Itoophiyaa keessattis ni argamu. Kan biyya alaatii fi kan biyya keessaa jedhamee akkasitti gurgurama jechuudha. Hundinuu quality'n isaa baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. As keessatti isiniif gaafanneeti jira. Dhumarratti viidichaa dhageeffachuu ni dandeessan jechuudha. Gatii isaa, quality isaa waan kamiyyuu isiniif gaafanneeti jira jechuudha. Isinis meeshaa mana keessaa kamiyyuu hanga birrii takka yoo taatis nu gaafadhaa nuti ammoo bu'aa bayii kamiyyuu baaneetiin isin qopheessuudhaaf fi qophii keenya xumureetii jira jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa kun viidiyoo isa jalqabaa waan ta'eef dogongoroota garagaraa qabaachuu danda'a. Nuuf olchaa isiniin jenna. Viidiyoo kana keessatti waa baay'ee argachuu dandeessanii Arabiyaan Majlis maal akka of jalatti hammatuu fi gatiin isaa maal akka ta'es isin gaafanneeti jira jechuudha. Fuulduraafis wantoota kamiyyuu mana keessan bareechuu oguu barbaaddan, mana keessan ijaaruu oguu barbaaddan waan kamiyyuu waan gabaarra oolee jiru Itoophiyaa keessaa gatii isaatii fi maaliin akka jiru beekuu yoo barbaaddan gabayaatu kana subscribe gochuudhaan nu hordofuu dandeettanii nutis isin gammachiisuudhaaf yaada keessan isin guutuudhaaf meeshaa kaniyyuu gaafannee isin dhiyeessine jechuudha. Arabiyaan Majlis sadarkaa lamaan kan biyya keessaatiif kan biyya alaa jedhameetiin bootaa lamatti kaahameeti jira. Kan biyya keessaas biyya keessatti kan hojjetamedha. Kan biyya alaa ammoo kan biyyoota Arabaa keessaa Itoophiyaa seenedha jechuudha. Innis kan biyya alaa kunis sadarkaa lama qaba. Isa darajaa lamaatii fi isa darajaa sadii yookiin ammoo isa sadarkaa lamaatii fi isa sadarkaa sadii jedhameeti jira. Kan walirratti kakkaahame jechuudha. Innis meetira 12 hojjetameeti jira. Inni guddaan meetira 12dha. Inni xiqqaan ammoo meetira 6 jechuudha. Isa ajajaanis hojjechiifachuu ni dandeessanii hanga mana keessaniitiin jechuudha. Manni keessan meetira 3, meetira 4, meetira 5 ta'uu danda'a. Meetiraan ajajaan hojjechiifachuu ni dandeessanii. Garuu ammoo isaan kan gurguran kan hojjetamee baheetiin qophaa'eeti jiru meetira 12 fi meetira 6 jechuudha. Meetirri 12 kun inni sadarkaa lama qarshii 60,000 oguu ta'u kan biyya alaa jechuudha. Inni darajaa 3 yookiin ammoo sadarkaa 3 ammoo qarshii 65,000 jechuudha. Kun kan biyya alaati quality isaa kan eegamedha. Kan biyya keessaas akkasumas bareedaa ta'eetiin isa kan biyya alaa san hin ga'u jechuudha. Innis abbaan sadarkaa lama qarshii 30,000 oguu ta'u abbaan sadarkaa 3 ammoo qarshii 35,000 dha jechuudha. Innis ulaagaalee baay'ee qaba. Farshaa yookiin immoo afaan walakkaa ni qaba jechuudha. Isas kalarii isin barbaadan wajjin isiniif kennu yookiin ammoo gatii itti dabalameetiin isa wajjin argachuu dandeessan jechuudha. Meeshaa mana keessaa kamiyyuu yogguu barbaaddanii gabayaatuuf subscribe gochuudhaan gabayaa irra deemnee isinii gaafannaa isinii hordofnaa gatii isaa quality isaa mana keessan sirriitti isinii bareechina jechuudha. Mana keessan bareechuudhaaf yaada yoo qabaattan qophii yoo xumurtanii gara gabayaatu dhufuudhaan gaafii keessan koomentii irratti barreessuu qofaadha kan isinirraa eegamu. Nuti ammoo eessaayyuu haa jiru eessaayyuu seenneetiin isinii qopheessina jechuudha. Haalata isin barbaaddaniin isinii gaafanneeti isin biraan geenna. Kun mana keessanii seentanii nu ajajuu dandeessan isiniif ajajamna jechuudha. Kanaafuyyuu meeshaa mana keessaa meeshaa kamiyyuu haa ta'u koomentii jalatti barreessuudhaan nu ajajaa nutis isinii gaafanna. YouTube chaanaalii keenyas subscribe godhaa nu guddisa. Like share gochuu hin dagatina. Gabayaatu irra seentanii wanti dhabdan tokko illee hin jiru jechuudha. Nutis isin fayyada dhagahuu qabdan jenneetiin meeshaa yaanne kamiyyuu itti gorree gaafanne isin biraan geenna. Isinis ammoo kana barbaanna jechaa
wagguu barbaadani meeshaa kana ni barbaada yoo jettan koomentii jalatti nu barreessuudhaan nutis gaafanneetiin yeroo masan isiniif dhiyeessina. Nu hordofaa isiniin jedhaa, nu jajjabeessaa, sabskiraayib nu godhaa, yaada keessan asirratti ibsadhaa, meeshaa barbaadan asirratti koomentii irratti barreessuudhaan nutis eessaayyuu haa jiraatu isiniif dhiyeessina jechuudha. Akkuma dura isinitti hime meeshaan kamiyyuu kan biyya Arabaa keessatti argitan Itoophiyaa keessa ni jira. Meeshaan kamiyyuu kan biyya Arabaa jiru Itoophiyaa keessas ni seena, akkasumas kan biyya alaa jedhameeti ni gurgurama, gatii isaas wal tara. Meeshaan isin Itoophiyaa alatti yookiin immoo biyyoota Arabaa keessatti mallaqa baaftanii bittan asitti sogguu sharafameetiin ilaalamu gatiin isaa sama jechuudha. Garaagarummaa tokko illee hin qabu. Garuu ammoo mallaqa keessanii biyya sanii gama biyya naatti fiduudhaan qaraxaa fi akkasumas kafaltii garaagaraatiif hin saaxilamnaa isiniin jedha. Meeshaan kamiyyuu as keessa guutuudha. Qaraxaaf baasu yookiin immoo kafaltii sababa tokkoon alatti kafaluu isiniif ta'a malee faayidaa tokko illee isinii hin qabu. Meeshaa achitti bittan asittis argachuu ni dandeessanii. Meeshaan biyya Arabaa jiru Itoophiyaa keessas ni jira. Kana beekuu qabdan isiniin jedha. Gabayaatu irratti hundaayyuu isiniif dhiyeessina. Viidiyoon keenya ka har'aa kun kan isa jalqabaa waan ta'eef dogongorri baay'een keessa jiraachuu danda'an uffachaa isiniin jenna. Viidiyoo itti aanu haala bareedaa ta'een sadarkaa isaa inni meeshaa isin barbaaddan wajjin isiniif dhiyeessina. Yeroo kamiyyuu isiniif ajajamna isiniin jedha. Isin qofti nu ajaja, meeshaa barbaaddan nu gaafadhaa, waan kamirrattiyyuu isiniif qopheessina isiniin jedha. Viidiyoo keenya kana ilaaluudhaan laayik godhaa, sabskiraayib godhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nu tura. Viidiyoo kana kan isinii dhiyeessine dhumarratti hordofuudhaan yoo kan barbaadan taate lakkoofsi ni jira, lakkoofsanitti fayyadamuudhaan meeshaa kan argachuu ni dandeettan isiniin jedha. Kaaree kudha lamaa jechuudha. Nammoo abbaan lama 60,000. Sunis akkasuma. Inni tokko kan biyya alaati. Kwaalitiin isaas baay'ee tokko bareedaa. Hunduu kan keessa kana jiru kan biyya alaati. Kan biyya alaati. Yeroo gabaabaa keessattis waan hunda jedhu miti. Bakka aguma yoomuu fi jijjiirachuudha. Carqii ni jijjiirama jechuudha. Carqii illee yoo jijjiirraa barbaadde numa bira dhufteetiin nutu si jijjiiraa jechuudha. Carqii walii gallee. Inni haala kanaan jechuudha kan biyya keessaati. Kan biyya alaati jechuudha. Inni walakkaa isaatti wannaan nu gurgurama warshaa wajjin immoo akkam? Kun ammoo gooloma wayii idaateetiin wajjin sii ba'a. Qarshii idaatee jechuudha. Qarshii walakkaa isaa ta'a. Kun ammoo waliin sii ba'a. Tibiliin tun hin jirtii miti. Tibiliin tun ammoo waliin sii baati. Gatii walumatti si wajjin. Isiin ammoo 60,000 waliin baati. Kun ammoo addatti herreega si edaasisee kan akkanaa fuudhu. Kalarii isaatiin filachuu ni dandeessu. Mirga keetis. Yoo kana bitadhe kalarii isa fakkaatu filachuu ni danda'a. Rakkoon qabu tizaaziin si erguu danda'a. Kanumaas. Tizaaziin si finna. Kun ammoo kaalaan mul'isa. Kan biyya keessaati. Kunniin kan biyya keessaati. Kan biyya keessaati. Darajaa 3 jira. Darajaa 2 illee kun hin jira. Abbaa lamaati. Abbaan 3 illee kun hin jira. Kunniin meeqa? Abbaan 3 35. Abbaan 3 qarshii 35. Abbaan lamaa 30. Kaareen 12 jechuudha. 2. Baay'ee tokko bareeda. Kun abbaa 3tiif abbaa lamaa. Abbaa 3tiif. Kan biyya alaa wayii jechuudha. Mirga keeti mirchaan sun. Kwaalitiin isaa Akka ati filatte. kun jechuun abbaan 3 kun qarshii 35.